Akkam jirtu fayyaa keessanii ani fayyaa kooti. Ani Katamaa Dheeressaa Oroos Kolar YouTube irraati. Egaa har'a immoo kutaa biraadhaan walitti deebinee irrachaadha. Kutaa kana keessatti kan nuti ilaallu Java Programmingii keessatti jechaadha. Control Statement kan jedhu jechaadha. Control Statementiin maal akka ta'ee fi taayippiiwwan yookiin immoo gosoonni Control Structure yookiin Control Statementii maal fa'aadha kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Fakkeenya fudhannee. Kanaaf control statementiin kun jireenya dhala namaa yookiin immoo jireenyuma keenya guyyaa guyyaatti raawwannu duukaa wal fakkaata jechaadha. Gaafan isiniin jedhu hojiin keenya guyyaa guyyaatti goonu pilaanii mataasaa qaba yookiin immoo karoora mataasaatti qaba. Akkas gaafan jedhu waan tokko kan karoorsinu yookiin gaafa manaa baanu yookiin gaafa waa tokko hojjennu kan nuti karoorsinu murtee nuti fudhannu kondiishinii irratti hundooneeti yookiin immoo wanta irratti hundooneeti jechaadha. Yookiin immoo murtee sana irra deddeebinee kan fudhannus ta'uu danda'a. Yookiin immoo murtee sana iskiip kan goonu ta'uu danda'a jechaadha. Kanaaf murteewwan akkasii jireenya keenya keessatti tartiiba yookiin immoo siikwensii mataa isaanii qabu jechaadha. Kana keessatti yeroo tokkichatti murteewwan lama sadii fudhachuun hin cima yookiin immoo murteewwan lama sadii hojjechuun hin cima jechaadha. Kanaaf wanti hunduu siikwensii mataa isaa qaba jechaadha. Istiraakcharii mataa isaa qaba, tartiiba mataa isaa qaba, pilaanii mataa isaa qaba. Kanaaf egaa gara programming language'itti immoo gaafa dhufnu programming language'iin akkuma jalqaba kaasne jechaadha. Programming language'iin probleemii dhalli namaa yookiin immoo probleemii nuti guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti furru bakka keenya bu'ee kan furuu danda'u yookiin immoo akka keenyatti hojjechuu kan danda'udha jenneerra. Sababiin isaa programming is creative process jennee kaasneerra yeroo darbe kutaa jalqabaa keessatti jechaadha. Kanaaf kana keessatti gaafa bakka namaa bu'ee soluushinii tokko barbaadu yookiin immoo akka namaatti waan namni soluushinii tokko barbaadu bakka namaa bu'ee kan barbaadu yoo ta'e control statement kan jennu jira jechaadha. Yookiin immoo statementiiwwan programming language keessa jiran yookiin activity actioniiwwan garaagaraa control gochuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf control statement gaafa jennu it determines what happens next in the programming language based on certain condition jechuu dandeenya jechaadha. Kanaaf control gaafa jennu manage jechuudha yookiin immoo hoogganuudha waan biraa miti yookiin control gochuudha jechaadha. Kan control goonu garuu flow of information yookiin immoo statementii barreeffamanii jiran yookiin immoo statementii programmingii keessa jiran control gochuudha jechaadha. Kanaaf egaa akkuma asirraa ilaalaa jirtanii it controls the flow of execution of the program jedha. Kanaaf flow of executionii programmingii keessa jiranii sequentially akka isaan execute ta'ani control kan nuti goonu yoo ta'e inni kun control statement jennee waamna jechaadha programmingii kamiyyuu keessatti. Java keessattis akkasuma control statementiin jira jechaadha. Kanaaf we have three kind of control structure in Java or control statement in Java. The first one is conditional statement yookiin immoo conditional statement kan nuti jennu yookiin decisional statement jennee waamna jechaadha. The second one is iteration statement or loop illee jenneeti waamna jechaadha. Jump statement kan jedhamu kan sadaffaa jira jechaadha. Kanaaf conditional statement or decision statement kan nuti jennu waan tokko murteessuu kan danda'amu decision yookiin immoo murtee kennuu kan dandeenyu conditionii ta'e irratti hundooneeti jechaadha. Conditionii ta'e irratti hundoonee kan murtee kenninu yoo ta'e inni kun conditional statement jedhama jechaadha. Iteration statement or loop statement kan jedhamu kun immoo murtee tokko yookiin waan tokko kan hojjennu irra deddeebinee kan hojjennu yoo ta'e yookiin kan irra deddeebi'amee execute ta'u yoo ta'e
inni kun iteration statement or loop jennee beekna jechaadha. Jump statement inni kun immoo skip statement illee jechuu dandeenya jechaadha. Conditionii ta'e irratti hundoone kan skip goonu yookiin kan jump goonu yoo ta'e jump statement jedhama jechaadha. Kanaaf conditional statement keessaa warri kun conditional statement jedhamanii beekamu jechaadha. Simple if statement, if else statement, if else if ladder statement, nested if statement, switch statement jedhamu jechaadha. Iteration statement kan nuti jennu for loop keessa kan jiranii fi while loop keessa kan jiran do while loop kan ta'anidha jechuudha. Kanaaf iteration statement kan nuti jennu warreen kana yoo ta'an jump statement warreen nuti jennu immoo break and continue statement kan jedhamanidha jechuudha. Kanaaf warri kuni three type of control structure or control statement in Java programming jechuudha. Kanaaf inni kun condition irratti hundaa'a. Inni kun garuu condition irratti hundaa'ee deddeebi'ee koodii bilookii koodii keenya yookiin immoo statementii irra deddeebi'ee haga statementiin suni hanga dhumuutti yookiin immoo hanga statementiin suni false ta'utti irra deddeebi'ee kan execute godhudha jechaadha. Inni kun for loop, while loop, do while loop jennee waamna jechaadha. Inni jump statementiin immoo skip kan godhudha jechaadha. Conditionii ta'e irratti hundaa'ee skip kan godhu yookiin immoo terminate kan godhu jump statementidha jechuudha. Kanaaf gara kanatti dhufnee yoo ilaalle tokko tokko isaanii jechaadha. Asitti jechaadha. If statement kan nuti jennu simple if statement jenneellee ni waamna jechaadha. If statement keessatti simple if statementidha jechaadha. Inni kuni it is a single condition and it checks a single condition kan jennu jechuudha. Single condition ila yookiin immoo conditionii tokko qofaadha kan inni qabu. Kan inni illee execute godhu block statementii tokko yookiin immoo statementii tokko qofaadha kan inni execute godhu jechaadha. Conditionii tokkicha irratti hundaa'e. Kanaaf no alternative pass jennellee ni waamna jechaadha. Alternative pass yookiin immoo filannoo biraa hin qabu jechaadha. Filannoon isaa tokko qofaadha. Innis conditionii tokko irratti hundaa'ee kan execute godhu yookiin blockii tokko kan execute godhu inni kun if statement jenneeti waamna jechaadha. Fakkeenyaaf syntaxiin isaa kana fakkaata. If then condition execute if condition is true jechaadha. Conditionii kana irratti hundaa'ee conditionii kana execute kan godhu yoo ta'e fi filannoo biraa kan hin qabaanne yoo ta'e inni kun simple if statement yookiin if statement jenneeti beekna jechaadha. Kanaaf blockiin kun inni kun jechaadha. Curly brace kana keessatti kan argamu kan inni execute ta'u kan irratti hundaa'eeti jechaadha. Unless in the otherwise there is no another or there is no other path to be executed kan jennu jechaadha. Yookiin paasiin biraa yookiin immoo karaa biraadhaan statementiin kanaan alatti execute ta'u hin jiru jechaadha. Kana qofaadha. Kanaan alatti conditioning kun yoo soba ta'e yookiin immoo conditioning kun criteria barbaanne sana meeting godhu yoo ta'e wanti biraa output ta'u yookiin display ta'u hin jiru jechuudha. Inni kun simple if statement jedhameeti beekama jechaadha. Inni kan biraa if else statementidha. Inni kun immoo the if block runs only if the condition is true. If block is runs only if the condition is true. The else block runs only if the condition is false. Kanaaf if condition runs or if block runs only if the condition is true jenneerra. Else statement, else block is runs or executed only if the condition is false jechaadha. Ishee kanarratti hundooneeti kan execute goonu blockii keenya conditionii tokkicha irratti hundoofnee conditionii tokkicha irratti hundoofnee blockii lama execute kan goonu yoo ta'e inni kun if else statement jedhameeti beekama jechaadha. Kanaaf blockii lama qabna jechaadha as keessatti. Inni tokko if blockiidha, inni lammaffaa else blockiidha jechaadha. Asitti egaa if conditioniin jira, conditionii tokko qofa qabna jechaadha. Kana keessatti yoo kun dhugaa ta'e if this one true, this block is executed. Else, if this condition is not meet the criteria or is false,
else block is executed. That means kuni conditioning kun dhugaa yoo ta'e kanatu execute ta'a jechaadha. Yoo kuni dhugaa ta'uu baate garuu ishee kanatu execute ta'a jechaadha. Kanaafi blockii lama qabna jechaadha. If blockii fi else blockii qabna. Inni kuni if else statement jenneeti waamna jechuudha. Inni kan biraa if else if ladder statement kan jedhamutu jira. Inni kuni we can have here multiple conditions that need to be checked kan jennu jechaadha. Kana keessatti conditionii baay'ee qabna yookiin conditionii hedduu qabna. Kana keessatti it is used when multiple conditions need to be checked sequentially jedha. Yookiin immoo multiple conditionii qabnu suni sequentially kan execute ta'u yoo ta'e inni kun if else if ladder jedhamee beekama jechaadha. So only one block executes or the first condition that evaluates to true and mutually exclusive. One condition is executed or top to bottom jedhama. Kana keessatti multiple condition yoo qabaanne iyyuu fi yookiin immoo multiple condition yoo qabaanne akkasumas illee multiple blockii kan execute ta'u yoo qabaanne iyyuu garuu kan executed ta'ee kan true ta'uu danda'u yookiin kan dhugaa ta'uu danda'u conditionii tokko qofaadha. Fi kan executed ta'u conditionii kan executed ta'u blockii tokko qofaadha jechaadha. Kanaafi criteria kana keessa jiru yookiin conditionii tokko jira, conditionii lammaffaa jira, conditionii sadaffaa jira. Conditionii kan biraallee yoo jiraate conditionii kana keessaati conditionii tokko qofaatu turuudha jechaadha. Kanaafi warri kaan faallaa waliiti jechaadha. Faallaa waliiti. Conditionii kun conditionii kana dhugaa waliin fakkaatu. Conditionii kun conditionii kan biraa dhugaa waliin fakkaatu jechaadha. Kanaaf mutually exclusive kan nuti jenneefi. And only one condition is executed from top to bottom ragadee jechaadha. Kanaafi yoo conditioning kun dhugaa ta'e warri kaan executed hin ta'an jechaadha. Blockii kana qofatu execute ta'a. Yoo ta'uu baate immoo yoo conditioning kun dhugaa ta'uu baate immoo conditioning kun dhugaa yoo ta'e isa kanatu executed ta'a jechaadha. Warri kaan hin ta'u jechaadha akkasumatti. Wanti outputiin hin jiru, wanti display ta'uu hin jiru jechaadha. Yoo conditioning kunii fi kun dhugaa ta'uu baatanii inni kun dhugaa ta'e blockii sadaffaa kanatu executed ta'a jechaadha. Kanatu display ta'a jechaadha. Kunis soba yoo ta'an yookiin immoo criteria sana fit gochuu didanii yookiin meet gochuu didanii isa kanatu else statementii kanatu executed ta'a jechuudha. Kanaaf amma asitti fakkeenya yoo fudhanne int marks 85 maarkiin kenname initialized kan ta'e 85 dha jechaadha maarkiin. Maarkii kanarra dhaabbanneetii decisionii kana murteessina jechaadha. Kanaafi maarkiin keenya 90 ol yoo ta'e grade A. Else if marks greater than or equals to 80 system out. Print grade B. Else if marks greater than or equals to 70 system out. Print grade C. Else system out. Print grade D. jedha. Yoo warra kana ta'uu baate warra kana paartii kana ta'uu baate kanatu display ta'a jechaadha. Kanaafi conditioning hundinuu mutual exclusive. Kuni kanan fakkaatu, kuni kanan fakkaatu waliin fakkaatan jechaadha. Kanaafi executed kan ta'u immoo from top to bottom dha jechaadha. Kanaafi conditioning kun erga check ta'ee warra kaan check ta'u jechaadha. Kanaafi conditioning kun yoo fit godhe yookiin immoo criteria barbaannu sana yoo kan meet godhu yoo ta'e dhugaa yoo ta'e blockii tokko qofaatu executed ta'a jechaadha. So only one block executed jenneera. Garuu as keessatti if if ladderiitu jira. Else if ladder kan wal qabatee deemu bifa ladderiidhaan kan wal qabatee deemu if ladder jenneeti waamna jechaadha. Kana keessa jira waan ta'eef. Kanaafi blockii baay'ee qabna, conditionii baay'ee qabna. But each condition are independent and are called mutually exclusive. And the execution is executed from top to bottom. So this one is called the if ladder statements. Jennee waamna jechaadha. Because if, else if, else if, else
else ifin kan biraallee jiraachuu danda'a jechaadha conditionii baay'ee kan goonu yoo ta'e. Kanaaf inni kuni if else if ladder statement jenneeti waamna jechuudha. Inni kan biraa nested if statement kan jedhamudha jechuudha. Inni kuni an if statement inside another if or else block and it is hierarchical condition. Inner if executes only if the outer if is true jedha. Kana keessatti inni kun immoo nested if statement kan jedhamu if statementiin tokko if statementii kan biraa yookiin immoo else statementii kan biraa kan of keessatti hammatee jiru yoo ta'e nested if statement jenneeti beekna jechaadha. Kanaaf hierarchical conditionidha. Kana jechuun outer if statementii fi inner if statementii kan jedhamutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirra dhaabbannee yoo ilaalle if statementiin kun jira, if statementiin jira, elsein jira, elsein kan biraallee jira asitti. Kanaaf if statementiin kun if statementii inni kun jechaadha. Kan inni hammatee jiru isa kana keessatti jechaadha. If statementii isheen kun kan isheen hammattee jirtu isa kana jechaadha. Kanaaf kan hammatteeti jirti jechuudha. Kuni kana keessa jira jechuudha. Kana keessa jira. Warri kuni if else kan jennu kuni maal keessa jira? Kana keessa jira. Kanaaf kan biraallee if inni kuni kan biraa hammachuutii danda'a. Yookiin conditionii if conditionii kan biraa hammachuu danda'a keessatti. Kanaaf if statement nested if statementii kan nuti jennu if statement inside another if or else block kan jennudha jechuudha. Kanaaf asitti hierarchical conditionidha yookiin immoo conditioniin kun yoo true ta'an yookiin immoo yoo dhugaa ta'anidha. Warri kun kan isaan executed ta'an jechuudha. Warri kun warra sitti nested ta'anii jiran yookiin immoo jalatti hammatamanii jiran yoo inni kun qofaan true ta'edha. Warri kaan kan executed ta'an jechuudha. Yoo false ta'e inni kun yoo false ta'e yoo inni kun false ta'e maaltu ta'a? Yoo inni kun false ta'e isa kanatu executed ta'a jechuudha. Maaliif inni kunii fi inni kunii faallaa waliiti jechaadha. Yookiin walirratti hirkatanii jechaadha. Yoo inni kun false ta'e isa kanatu executed ta'a. Yoo inni kun true ta'e warra kanatu executed ta'a jechaadha. Warri kun isa kanarratti hundaa'u jechaadha. Inni kuni outer if statement jedhameeti beekama jechaadha. Inni kun outer if statement jedhamni kun. Outer if statement jedhamni kun. Outer if statement jedhamni kun. Paartiin kun jechaadha. Isaan kun garuu inneridha. Inner if statementidha. Inneridha jechaadha. Inner if statementidha. Isaan kun paartiin kun jechaadha. Kanaaf conditionii kana keessatti nested if statementii qabnaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya asirraa yoo ilaalle int num then if num is greater than 10 0 asitti jechaadha. Int numiin keenya 10dha yookiin immoo initialize kan nuti goone value assign goone 10dha. If num is greater than 0 as keessatti egaa conditionii kan biraa kan nested ta'etu jira jechaadha warra kana jechaadha. If num 10 zeerootii ol ta'ee numberiin keenya yookiin variablein keenya zeerootii ol ta'ee yoo kan haftee malee lamaaf kan hiramu yoo ta'e kanatu print ta'a jechaadha. Else yoo 10 zeerootii ol ta'ee iyyuu yoo haftee malee lamaaf hin hiramu yoo ta'e kanatu print ta'a jechaadha. Kanaaf as keessatti conditionii jalqabaa check ta'u isa kanadha jechaadha. Conditionii jalqabaa lammaffaa irratti kan check ta'u isa kanadha jechaadha. Lammaffaa irratti isa kanadha. Inni kun isa jalqabaati jechaadha. Kanaaf asitti conditionii inni kun conditionii warra kana hammatee jira jechaadha. Garuu conditioniin kun yoo true ta'edha warri kun kan isaan executed ta'an warri kun. Yoo conditioniin kun true ta'edha. Yoo conditioniin kun garuu false yoo ta'e yookiin immoo yoo miti ta'e yookiin zeerootii ol miti yoo ta'e kan executed ta'u kanadha jechuudha. Ishee kanadha. Else ishee kanadha jechaadha. Kanaaf nested if statementiin as keessa jira jechaadha. Another statement includes another if statement.
Another if statement includes another if statement or else statement. Kanaafi nested if statementiin haala kanaanidha jechaadha kan inni fakkaatu. Kanaafi bakka tokkotti hunda isaanii yoo ilaalle bakka kana dhufnee jechaadha. Hunda isaanii bakka tokkotti yoo ilaalle IntelliJ IDEA banannee jechaadha. Akkuma yeroo darbee kilaasii mataa keenyaa uumna. Kilaasii biraa haa uumnu bakka kanatti. Kilaasii fakkeenyaa fi asitti let's say conditional statement haa jedhu. Kilaasii bifa kanaan yoo uumne jechaadha. Isa booda akkuma yeroo darbe ilaallee main method yaa uumnu public static void main yoo jenne jechaadha. Asitti string argis yoo jedhe jechaadha. As kana dhufnee asitti jechaadha. Fakkeenyaaf kana dhufee int num equals to 10 yoo jedhe bakka kanatti then asitti if condition tokko yoo uume jechaadha. If num is greater than 0, let's say condition ta'e tokko execute akka ta'uudhaa fi system dot out dot print yoo jedhe jechaadha. Asitti this number is positive yoo jedhe jechaadha. Asitti SC capital godha because Java is case sensitive jenneera waan ta'eef. Amma egaa bilookii tokko qofa qabna yookiin immoo condition tokko qofa qabna jechaadha. Bakka kanatti bilookii tokko qofa qabna, condition tokko qofa qabna jechaadha. Asitti blocking kun executed kan ta'u, blocking kun executed kan ta'u conditioning kun yoo dhugaa ta'edha jechaadha. Kanaan irratti conditioning kun yoo soba ta'e blocking execute ta'u hin jiru jechaadha. Because sababiin isaa this is simple if statement dha waan ta'eef yookiin immoo simple if statement waan ta'eef jechaadha. Kan biraa blocking biraa execute ta'u hin jiru jechaadha. Fakkeenyaaf kuraan nuti goone run. Kanafi this number is positive jedha. This number is positive jedha. Garuu sababiin isaa asitti amma blookii conditionii tokkoo fi blookii tokko qofa qabna jechaadha. Yoo garuu kana ta'uu baatee otoon asitti else otoon jedhe jechaadha. Yoo inni kun soba ta'e immoo yookiin inni kun soba yoo ta'e maal tokko ta'u asitti yoo daballe jechaadha. System print yoo jedhe asitti jechaadha. Then this number is not positive yoo jedhe. Amma conditioning kun dhugaa waan ta'eef inni kun execute ta'e. Yoo conditioning kun soba ta'e fakkeenyaaf amma kana negative 10 yoo jedhe the first condition is not hold this true or it doesn't meet the criteria or it doesn't fit this condition. Because of this code should have to be executed. The reason is why this is false. This condition is false. Because of this shouldn't be executed rather than this part. Kan jennu jechaadha. Kanaafi asitti egaa paartiin kun soba waan ta'eef maal ta'uu qaba? Isa kanatu execute ta'uu qaba jechaadha. Conditioning biraa dabalameera amma run yoo goone. This number is negative jedha. Sababiin isaa conditioning soba waan ta'eef jechaadha. Kanaafi inni kun maal jedhama? Inni kuni else itti daballeerra waan ta'eef maal jennee waamna jechaadha. If
else statement jenneeti waamna jechaadha. If else statement sababiin isaa there is two block of statement need to be executed. If the condition is true, the first statement or the first block is executed. Else the second statement or block of statement is executed kan nuti jennuuf jechaadha. Kanaafidha jechaadha. Kanaaf inni kun if else statementidha jechaadha. Inni jalqabaa garuu osoo kun hin jiraatiin inni jalqabaa if statement jenneeti waamna jechaadha. Inni kan biraa if else if ladder statement kan jedhudha jechaadha. Kanaafi kana fakkeenya fudhannee haa ilaallu jechaadha. Kilaasii biraa create goonee akkuma isa kanaa jechaadha. Let's say create another class. Okay, let's say if else if ladder on jedhe ladder statement on jedhe. Kanaafi akka fakkeenyaatti yoo fudhannee kana egaa fakkeenyaafi asitti kuma duraanii sana public static void main yoo jenne jechaadha. Asitti fakkeenyaafi string yoo jedhe asitti square brackets then args yoo jedhe jechaadha. Isa booda libres kana bannee as keessatti execute kan ta'u barreessina jechaadha. Fakkeenyaafi bakka kanatti let's say displaying day of the week yoo jedhe asitti jechaadha. Maaliif torban jiru yookiin immoo torban keessa guyyoota jiran display gochuu yoo barbaanne jechaadha. Fakkeenyaafi guyyaa tokkoffaan wixata, guyyaa lammaffaan kibxata, Monday, Tuesday, Wednesday jennee if else if ladder statementidhaan argisiisuu yoo barbaanne jechaadha. Fakkeenyaafi asitti let's say for example system dot print yoo jenne jechaadha. Then isa booda as keessatti please enter the number, for example number starting from let's say here 1 to 7 yoo jedhe jechaadha. Asitti fakkeenyaafi guyyaa hanga torbaa qabna waan ta'eef torban keessa guyyoota torbatu jira. Kanaafi guyyoota galchine yookiin guyyoota tokko hanga torbaarra dhaabbanne kan galchine irra dhaabbate pirogiraamiingiin keenya yookiin immoo kan nuti barreessinu kun display akka godhu yoo barbaanne jechaadha. Kanaaf asitti kan ammas keessatti egaa inputii barbaadna jechaadha. As keessatti inputii galchine irra dhaabbatee pirogiraamiingiin keenya kan inni decisionii kennu jechaadha yookiin kan inni murtee kennu jechaadha. Kanaafi maal ta'uu qaba asitti inputii kennina waan ta'eef inputii kennuun keenya arganafne scanner jenneeti kan waamnutu jira jechaadha. SC then new scanner kan jennu jira jechaadha. Isa booda system dot in jenna jechaadha. Asitti bakka kanatti egaa scaneriin kuni Java classiidha waan biraa miti. It is a Java class that is from the Java util package kan jennu jira jechaadha. Kuni Java classiidha jechaadha. Isheen kuni constructoridha that uses system.in. Kanaafi scaneriin kuni kan nuti fayyadamnuu fi Java classii keessa kan jiruu fi paakeejii java.util irra kan jirudha jechaadha. Kan nuti fayyadamnuu fi sababiin isaa inputii read gochuudhaaf jechaadha. Inputii akka pirogiraamiin keenya inputii read godhuuf kan fayyadamnu scanneridha jechaadha. Kanaafi scanner kilaasii kana keessa meetodii baay'eetu jira jechaadha. Akkaataa itti pirogiraamiingiin keenya inputii nurraa fudhatu yookiin immoo konsoolii irraa, kiiboordii irraa ta'uu danda'a, faayila irraa ta'uu danda'a yookiin file input stream irraa ta'uu danda'a jechaadha. Yookiin immoo streamii kan biraa irraa ta'uu danda'a. Akkaataa inni itti fudhatu yookiin akkaataa inni itti inputii fudhatu
iskaanerii fayyadamee jechaadha. Iskaaner meetodii fayyadameeti. Kanaaf iskaaner meetodiin baay'eetu jiru. Next intiin jira. Intiijarii riid gochuudhaa fi next dabliin jira. Dabliin riid gochuudhaa fi next laayiniin jira. Nextiin qofaasaatti ni jira. Isaan kuni inputii riid godhu jechaadha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 5 yoo galche 5 pozitiiva moo negatiivadha jechaadha. Inputii kanarra dhaabbatee inputii kana riid godheetu piroograamiingiin keenya kan inni disishinii fudhatu jechaadha. Kanaafidha iskaanerii kan nuti fayyadamne. Kanaafi kan inni argamu Java utilii keessa yookiin immoo paakeejii util jedhamu keessatti waan argamuuf kanaaf import gochuun nu barbaachisa jechaadha. Import java dot util yoo jenne jechaadha. Java dot util dot scanner jechuu qabna jechaadha. Scanner jechaadha. Import goona jechaadha. Sababiin isaa paakeejii sana keessa waan jiruuf import gochuu qabna jechaadha. Akka inni recognize ta'uuf kanaaf import goonu taanaan compilerri yookiin recognizing godhu jechaadha. Kanaaf asitti egaa amma enter please enter the number 127 jenneerra waan ta'eef asitti maal gochuu qabna? Int day yoo jenne variably initialize gochuu qabna. Isa booda akka read godhu gochuu qabna jechaadha. Bakka kanatti int day then SC objectii asitti uumneerra waan ta'eef objectii kana asitti fayyadamna jechaadha. Then next int jenna jechaadha. Next intiin keenya immoo intiijeriidha kan nuti fayyadamne waan ta'eef jechaadha. Asitti nambariidha kan nuti input goonu waan ta'eef asitti next inti kan nuti jenneef next intiijeriidha jechaadha. Kanaaf egaa asitti if else if ladder statement keessatti multiple conditionii qabna jenneerra waan ta'eef asitti amma if statementii tokko yoo jiraate blookiin kun execute ta'a jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf blookii jalqabaa yoo ta'e blookiin kan biraa else if tu jira jechaadha. Else if tu jira jechaadha bakka kanatti jechaadha. Amma gaa yoo kuni soba ta'ee kan biraatu execute ta'a jechaadha. Kan biraa else if kan biraatu jira jechaadha. Else if yoo jenne jechaadha fakkeenyaaf asitti kan biraatu jira jechaadha. Kanaaf inni kunis yoo soba ta'ee kan biraatu execute ta'a jechaadha. Kanaaf else if kan biraatu jira jechaadha. Kanaaf yoo inni kun soba ta'e ammas kan biraatu execute ta'a jechaadha. Kanaaf else if jenna jechaadha. Kanaaf else if ladderiin kan inni uumamuu fi bifa kanaanidha jechaadha. Amma egaa yoo warri kun conditionii warri kun execute ta'uu baatan immoo else isa dhumaatu jira jechaadha. Else kan dhumaa. Egaa multiple if else if ladder if else ladder jira jechaadha as keessa. Kanaaf isaan kana keessatti amma egaa if conditionii kana amma fakkeenyaaf if day which is equal to 1 yoo jenne statementiin execute ta'u maal ta'uu qaba? Let's say system dot out dot print yoo jedhe asitti the day is fakkeenyaaf guyyaan jalqabaa Monday dha yoo ta'e Monday yoo jedhe jechaadha. Yoo conditionin ni jalqaba dhugaa ta'e jechaadha. Isheen kun yoo dhugaa ta'e inputii keenya irratti hundaa'ee jechaadha. Kanaaf yoo kun soba ta'e garuu koppii godhama ishee kana irra deebinee barreessuurraa say here system yoo jenne jechaadha. Yoo garuu dayin keenya day let's say if day is equal to 2 execute kan ta'u ishee kana jechaadha. Let's say here Tuesday. Amma ga conditioning kuni dhugaa mitaanan garuu fakkeenyaaf dayin keenya is equal to 3 yoo ta'e kan execute ta'u kan biraadha jechaadha. Blookii kanadha jechaadha. Let's say here system. Kanaaf egaa kun immoo maal ta'uu qaba? Wednesday leessee. Condition inni kun soba yoo ta'e yookiin immoo guyyaa nuti intergoone sun 2 miti yoo ta'e yookiin immoo 3 miti yoo ta'e kan biraatu execute ta'a immoo jechaadha. Day is equal to 4 yoo jenne execute kan ta'u kan biraadha jechaadha. Kan biraadha jechaadha. Inni kun yoo soba ta'e yoo inni kun immoo dhugaa ta'e inni kun soba ta'e isa kanatu execute ta'a jechaadha. Inni kun immoo let's say here Wednesday, let's say Thursday. Kanatu execute ta'a jechaadha.
Inni kun immoo yoo dhugaa ta'ee, inni kun yoo soba ta'ee kan execute ta'u, deeyiin keenya immoo yoo dhugaa ta'e, deeyi which is equals to 5 yoo jenne blockiin execute ta'u, blockii kanadha jechaadha. Blockiin kun execute ta'a. The day, if the day we entered is just, we entered is 5, or the number we entered is 5, the block of code need to be executed here is, it is Thursday jechuudha. Blockii kanadha jechaadha. Blockiin kanadha. Blockiin kun it is let's say here Friday. Blockiin kun dhugaa yoo ta'e isa kanatu execute ta'a jechaadha. Warri kaan dhugaa miti yoo ta'e yookiin immoo sobadha yoo ta'e jechaadha. Kanaafi kan biraa asitti illee else filaadariin kan biraa jiraachuutu isarra jiraata jechaadha. Kanaafi sababiin isaa asitti yoo deeyiin keenya 6dha yoo ta'e 5 yoo ta'e day equals to 6 yoo jenne jechaadha. I mean 6 yoo jenne kan asitti execute ta'u system print yoo jenne jechaadha. Asitti kan execute ta'u the day is let's say Saturday yoo jedhe jechaadha. Saturday yoo jedhe kan execute ta'u isa kanadha jechaadha. Inni kun dhugaa miti yoo ta'e. Kan biraa else yoo isaan kana ta'uu baate immoo kan biraa kan execute ta'u Friday dha jechaadha. I mean Sunday dha jechaadha asitti jechaadha. Yoo dayichi 7 ta'e yookiin immoo guyyaa nuti insert goone suni I mean day nuti insert goone suni lakkoofsa 7 yoo ta'e kan execute ta'u block kanadha jechaadha. It is Sunday dha jechaadha. Else yoo ta'e immoo inni kun jechaadha. Elsiin parenthesis akkasiin qabu waan ta'eef maal ta'uu qaba? Unexecuted ta'u ishee kanadha jechaadha. Asitti kana barreessina jechaadha. Else fuulduratti akka warra kaanii kana barreessuun hin barbaachisu jechaadha. Elsiin parenthesis akkasii hin qabu. Sanaafi maaltu ta'a? Block kanatu execute ta'a jechaadha. So blockiin kun defaultidha yookiin immoo yoo isaan kaan dhugaa miti ta'e warri nuti hanga 7 galchine kun sirrii miti yoo ta'e maaltu ta'uu qaba? Isa kanatu execute ta'uu qaba jechaadha. Please enter correct number between 1 to 7 yoo jedhe jechaadha. Kanaafi laadarii jechaadha warri kun yookiin immoo if else if ladder bifa laadariidhaan kan isaan deeman jechaadha. Amma fakkeenyaaf kanarraan yoo goone inputiin nuti galchine irra dhaabbateetu sequentially execute godha jechaadha yookiin immoo decisionii ta'e kennaa jechaadha programmingiin keenya kun. Kanaafi maal jedha? Please enter 1 to 7 jedha. 1 to 7 fakkeenyaafi lakkoofsa 5 galchuu 5. Then the day is Friday jedha jechaadha. Fakkeenyaaf tarii dogoggoree yooniin lakkoofsa ta'e galchee let I enter 8 number 8 for example 8. Please enter correct number between 1 to 7. Kanaaf sequentially execute kan godhu bifa if else if laadariidhaan jechaadha. If else if laadariidhaan kan execute godhu inni kun statementii akkasii jechaadha yookiin statementii if else if ladder kan jennee waamudha jechaadha conditional statementii keessaati. Inni ittaanu nested if statement kan jennudha jechaadha. Nested if statementiin immoo if statement inside another if statement or if statement that includes another if or else statement jechuudha. Kanaafi isa kanammoo fakkeenyaaf kilaasii biraa create goone ilaallu. Let's create another class. Let's say here the class name of this part, let's say nested if statement yoon jedhe jechaadha asitti nested if statements. Naafi bakka na dhufnee kilaasii tokko yoo
jechaadha. Let's say here that if statements. So this is a class name of the nested statement. So on this one, as usual, we should have to create a class, the main method here. So public static void main. Let's say here string. This one, this guys. Then as keessatti egaa kan nuti hojjechuu qabnu nested if statementii jechaadha. If statementiin tokko if statementii kan biraa kan of keessatti qabatudha jechaadha. Kanaaf kana jechuun structure isaa yoo kaasnee asitti jechaadha, yoo structure isaa ilaalle if statementiin jira jechaadha. If statementiin kun jira, else statementii qaba jechaadha wanti kun, yookiin immoo if statementii kun yoo soba ta'e else statementii kan execute ta'utu jira jechaadha. Else statementii kan execute ta'utu jira jechaadha. Else statementii kan biraatu jira jechaadha. Kanaaf asitti egaa kan nuti adda baasnee beekuu qabnu jechaadha. Bakka kanatti kan nuti beekuu qabnu asitti if statementiin jira. If statementii kana keessatti if statementii kan biraatu jira jechaadha. Nested if statementii keessatti. Kanaaf asitti if statementii kan biraa include gochuu qabna jechaadha. Isa booda if statementii keessa if statementii yookiin else statementiin kan biraa kan jiru yoo ta'e bifa kanaan jechaadha. Kan jiru yoo ta'e bifa kanaan jechaadha. Asitti else tokko yoo daballe jechaadha. Asitti if statementiin kuni kana keessa jira jechaadha. Else statementiin kunis kana keessa jira. Kan biraa if statementii kan biraallee adda gochuun hin danda'ama bakka kanatti jechaadha. Sababiin isaa yookiin immoo kan isa kanaa if statementii isa kanaaf if statementii kan biraa bakka kanatti create gochuun hin danda'ama jechaadha. Sababiin isaa warri kuni isaan kun blookiiwwan kuni kan isaan execute ta'anii kan irratti hundaa'anii jechaadha. Blookiin if else kuni kan inni execute ta'u kan irratti jechaadha. Yoo kun dhugaa ta'e kanatu execute ta'a. Yoo kun soba ta'e garuu isa kanatu execute ta'a jechaadha. Yoo kun soba ta'e isa kanatu execute ta'a jechaadha. Kanaaf bakka kanatti if statementiin kuni another if statementii include godhee jira jechaadha. Yookiin another if else statementii include godhee jira jechaadha. Kanaaf bakka kanatti egaa kan nuti barreessinu conditionii kanarra dhaabbatee inni kun execute ta'a jechaadha. Yookiin immoo inni kun outer if statementii jechaadha. Isheen kun garuu inner if statementii jechaadha. Kanaaf bakka kanatti fakkeenyaaf simple ATM balance checking yoo hojjenne jechaadha. Fakkeenyaaf bakka kanatti here scanner class yaa'u bakka kanatti scanner SC then new scanner then here system.in yoo jenne jechaadha. Kanatti bakka kanatti jechaadha. Bifa kanaan yoo uumne asitti scanner import gochuun dirqamadha waan ta'eef bakka kana dhufnee jechaadha. Imports Java scanner jechaadha. Bifa kanaan jechaadha imported goonee booda asitti kan nuti barreessinu inputii user irraa yookiin immoo keyboard irraa akka fudhatee decision ta'e kennu barbaanna waan ta'eef bakka kanatti maal gochuu qabna? Say system print yoo jenne jechaadha. Asitti please say here please enter enter your withdrawal amount yoo jedhe jechaadha. Asitti withdrawal amount kanarra dhaabbateeti kan inni decide godhu waan ta'eef fakkeenyaaf asitti bakka kanatti jechaadha. Baalaansii yoo fudhadhe yookiin immoo let's say here double baalaansii yoo fudhadhe jechaadha. Double
balance yoon jedhee asitti jechaadha. Double balance then here for example balance ani qabu 500 ajannu jechaadha yookiin immoo 500.00 dabiliidha waan ta'eef jechaadha. Bakka kanatti isa booda bifa kanaan yoo jennee jechaadha. Kanatti read akka godhuuf yookiin immoo input user irraa yookiin keyboard irraa akka inni fudhatuudhaaf maal gochuu qabna asitti jechaadha. Double just say here withdrawal withdraw amounts yoon jedhe jechaadha asitti. Then SC dot next double yoon jedhe jechaadha. Next double then amagaa input read godhee booda read godhee booda inputiin suni withdrawal amount dha. Withdrawal amount kana read godhee booda balance check godhee balance kanarra balance jira. Balance kuni 500 jechaadha. Condition kuni kan inni executed ta'u bakka kanatti jechaadha. Isa booda bakka kanatti maal gochuu qabna if jenna if withdrawal amount for example here if withdrawal amount is less than or less than let's say less than 500 let's say like 500 then asirra dhufnee jechaadha. Asitti egaa if withdrawal amountiin 500 gadi yoo ta'e yookiin immoo balaansii kanaa gadi yoo ta'e jechaadha. Let's say here instead of using this one bakka jechaadha withdrawal amountiin yoo balaansii gadi ta'e jechaadha. Kanaaf kan executed ta'u warra kana jechaadha. Withdrawal amountiin keenya balaansii gadi yoo ta'e fi isaa gadi ta'uunsaas gahaa miti waan ta'eef if withdrawal amount is let's say here withdrawal amountiin yoo less than 50 yoo ta'e jechaadha. Less than 50 yoo ta'e withdrawal amountiin keenya less than 50 yoo ta'e execution asitti check ta'u jira jechaadha. Kanaaf asitti system dot out dot script yoo jennee jechaadha. Bakka kanatti qal'annii dabalaasin asitti jechaadha. Kanaaf 50 gadi yoo ta'e the minimum withdrawal amount. Let's say here withdrawal amount should be let's say 50 again. Maaliif hanga sana qabaateef ni jechaadha kan inni baasu yookiin immoo baalaansiin isaa 500 yoo ta'e fakkeenyaaf 30 yoo galche 50 gadi waan ta'eef baasuu hin danda'u waan ta'eef inni kun yoo 50 yoo hammi baalaansii isaa hammi akka hammi withdraw godhu yoo baalaansiitii gadi ta'e sirriidha withdraw gochuu danda'a. Garuu withdraw amountiin isaa 50 ol ta'uu qaba jechaadha. Yoo 50 gadi ta'e kanatu executed ta'a jechaadha. Kanaa gadi yoo ta'e kanatu execute ta'a jechaadha. Kanaa olitti yoo ta'e 50 ol yoo ta'e garuu amma withdrawal amountiin isaa baalaansii isaa gadi ta'e kan inni baasu immoo 50 ol yoo ta'e blookii isa kanatu execute ta'a jechaadha. Blookii isa kana. Kanaaf asitti execute kan ta'u paartii kanadha jechaadha. Paartiin kun fakkeenyaaf asitti kana fayyadamne so withdraw is successful yoo jenne asitti jechaadha. Fakkeenyaaf 50 olidha. Because asitti 50 gadi waan ta'eef kana baasuun hin danda'amu. Sababiin isaa minimum amount to be withdrawn is 50. So asitti kan execute ta'u paartii kana jechaadha. Kanaaf asitti withdraw successfully yoo jedhe fakkeenyaaf asitti jechaadha. Withdraw successfully asitti jechaadha.
Egaa asitti edda withdraw godhee minimum deduction jira jechaadha yookiin immoo kan irraa irratti jira jechaadha. Kanaafi balance jedhee asitti jechaadha. Balance minus which is equals to let's say withdrawal amount yoo jedhee asitti jechaadha. Then asitti ishee kana fudhadhee bakka kanatti yoon fayyadame asitti you current your current balance is your current balance is your current balance is this one. Current balance is let's say here balance yon jedhe amma gaa condition inni kuni as keessatti condition warri kuni kan isaan executed ta'ani kan irratti jechaadha. Yoo kun dhugaa ta'e jechaadha. Yoo dhugaa ta'e kanatu executed ta'a jechaadha. Yoo garuu kun dhugaa ta'uu baate ishee kanatu executed ta'a jechaadha. Paartii kam? Paartii ishee kanatu executed ta'a jechaadha. Paartii kanatu executed ta'a. Paartii ishee kanatu executed ta'a. Kanaaf ishee kana fayyadamne here instead of writing again insufficient balance ajannu jechaadha. Bakka kanatti sababiin tokko jechaa jiru withdrawal amountiin baalaansii gadi miti yoo ta'e jechaadha. Yoo soba ta'e inni kun dhugaa yoo ta'e warra kanadha. Soba yoo ta'e garuu paartii isa dhumaa kanatu executed ta'a jechaadha. Inni kun nested ta'ee hin jiru kana jalatti waan ta'eef kana jala jira osoo hin taane kana ala jira inni kun. Kanaafi asitti let's say insufficient balance sababni isaa soba waan ta'eef kun withdrawal amount is not less than balance. Kanaaf kana mee raangoon haa ilaallutti sabooda waan murtee jiru laallachaadha. Murtee yookiin decision as keessa jiru maal akka ta'u laallachaadha. Intergoone withdrawal amount is intergoone jechaadha. Kanaafi fakkeenyaafi soddoma miti 40 galcha. The minimum withdrawal amount should be 50. Hin danda'amu jechaadha. Mee fakkeenyaaf immoo 50 ol kasheen ilaalaa 200 akkas jechaadha. Maaliif baalaansiin godhe 5 waan ta'eef. Fakkeenyaafi please enter your withdrawal amount dha. Fakkeenyaafi let's say here 300. So withdraw successfully. Your current balance is 200. From 500, I have current balance 200 because from 500, 300 is deducted. Kanaaf inni kun as keessatti egaa nested if statementiin akkaataa kanaatti jechaadha. Kan biraallee if statementii kana keessatti if statementii biraa uumuun ni danda'ama jechaadha. Kanaaf if statement keessatti wantoota kanatu jira jechuudha. Kanarraa hubannaa akka argattan abdiin qabachaadha. Galatooma.